Ashama harka fuunee kam jirtu hordoftoota keenyaatu nagaa keessanii nagaa kudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u eegaatii har'allee Video haaraa qubadhe dhufeetiin jira warroonni YouTube kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godhaan sinin jedha subscribe gochuudhaan wantoota hedduu kan rifeensa akkasumas fuula keenyaaf wantoota nu barbaachisan hundumaayyuu YouTube irratti kan argattan jechuudha. Egaati viidiyoon har'a qabadhe dhufee warroota rifeensi keenya jajjabaatiin nu filamuu didii akkasuma immoo qara adda addaa jettanii akkasuma halluu bareedaan qabu isa kan jettaniif jechuudha. Haala kamii wantoota mana rabaa keessatti argannu rifeensa keenya akka nu laafee lasallasee nuuf bareedu akkasuma immoo rifeensi yoo qara adda addaa ta'e ni caccaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Haala kamiin mana keenya keessatti kunuunfachuu qabna yookiin lasalasisuu dandeenya kan jedhudha. Inni har'a qabadde dhufe jechuudhaanis maal fayyadamneeti kuduraa mana rabaa keessatti argannu keessaa kuusaa fayyadamuudhaan jechuudha. Kuusaa namni hin beekne ni jira jedhee hin yaadu. Egaati kuusaadhaan akkamitti rifeensa keenya lasalasisuu dandeenya maal akkamittiin immoo rifeensa keenya dibachuu dandeenya kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Egaati rifeensi keenya baay'ee kan simboo qabu akkasuma lasalasee halluu bareedaa kan nuuf qabaatuudhaaf yeroo hunda osoo haala kana fayyadamnee baay'ee kan namatti tolu akkasuma rifeensi keenya illee kan lallaafee nu rakkisneedha jechuudha. Egaati akkamittiin hojjennee fayyadamna kan jedhu immoo walumaan ilaalla jechuudha. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti akka Video kiyyaata kana wajjin turtan abdiin isinirraa qaba. Egaati kuusaa tokko haala kanaan ni qopheeffanna. Kuusaadha konkumbarii akkasinitti fakkaanne jechuudha yookiin immoo kiyaara akkasinitti fakkaanne jechuudha. Kuusaadha baay'ee rungaadii waan ta'eedhaaf malee. Egaati haala kanaan mataa isaatiif erga irraa murree booda haala kanaan ni mummurra jechuudha. Xiqqeessanii ni mummurra. Sababni isaatillee abidda irratti waan affeelluuf dafee akka nuuf bilchaatuudhaaf mummurra jechuudha. Isin haala barbaadan muruu dandeessan garuu ani haala kanaan mureen jira. Egaati guutuu isaa haala kanaan muramee jira. Erga haala kanaan murree booda immoo biradistii qulqulluu isaanii qopheeffanna. Biradistii qulqulluu sanatti erga naqannee booda bishaan burcuqoo lamatti naqna jechuudha. Burcuqoo tokko burcuqoo lama jechuudha. Yani aga adda adda fi aga bilchaatutti bishaan waan fixuufi burcuqoo lamatti naqnee jirra jechuudha. Egaati kana booda abiddarra keenya. Wanta tokkotti dabaluun isin hin barbaachisu bishaan duwwaadhaan kan affeellamu jechuudha. Egaati haala kanaan abiddarratti hin danfisna. Haga inni bilchaatutti erga eegnee booda erga inni bilchaate booda immoo irraa baasna jechuudha. Akka bilchaateef akka hin bilchaanne maan kan laaluu dandeessan jechuudha. Baay'ee sirriitti mukuku jechuu qaba sirriitti bilchaachuu qabaata jechuudha. Maaliif yeroo daaknu akka nuuf haala sirriitti argitan kanaan kinuu bilchaatee jira. Haala kanaan lallaafee jira jechuudha. Baay'ee bilchaateera waan ta'eef haga inni qorutti ni eegna. Haga inni qorutti abiddarraa baasnee lafa ni keenya jechuudha. Egaati erga inni qorree booda maashinii yookiin immoo kallaaxaa yoo qabaattan haala kanaan daakuu dandeessu jechuudha. Yoo kallaaxaan qabdan ta'e immoo shookaadhaan yoo kallaaxaan qabdan ta'e shookaadhaan sirriitti deeggochuu ni dandeessu garuu osoo maashinii qabaattan irra bareedaadha. Maashinii qabaatanii irra bareedaadha jechuudha. Haala kanaan daakuudhaaf akkasuma immoo akka dhiqnu jedhamtu jechuudha. Rifeensatti waan dibannuuf akka rifeensa keenya keessatti namni jechuudha. Egaati haala kanaan ni daakna. Haaluma argitan kanaan baay'ee bullaa'ee jira baay'ee daakamee jira jechuudha. Eegas booda wantoonni tokko tokko sun maashiniin hin daakamin kan jalatti hafuun jira waan ta'eef inni sun immoo rifeensa keenya keessatti yoo hafee gaariin ta'uu waan ta'eef haala kanaan ni dhimbiibna jechuudha. Keessaa guutumaan guututti akka haala bishaaniitti nuuf bahuudhaaf haala kanaan dhimbiibnaa isa gubbaarratti fakkiin argaa jirtu jechuudha. Haala kanaan dhimbiibnee jirra. Erga haala kanaan dhimbiibnee immoo saayinaa duwwaa tokko ni qopheeffanna. Saayinachitti boqqolloo daakuu boqqolloo yookiin immoo nishaadha. Maankaa lamatti naqna jechuudha. Ni beektan jedhee yaada nishaa jedhama afaan arabaatiin afaan keenyaan immoo boqqolloodha. Bishaan xiqqoo isheentti niqnee saniin booda waliin dhufna jechuudha.
haala kanaan erga waliin dhoofne booda isa kuusaa kanatti ni naqna jechuudha. Bakka tokkotti naqni waliin dhoofna ammallee. Akkuma argitan sirriitti waliin dhoofna akka wal fudhatu jechuudha. Erga waliin dhoofne booda immoo abiddarra keenya daqiiqaa muraasaaf garuu abiddarrallee yoo keenye akkasitti naqnee dhiisnu jechuudha. Maaliif daakuun boqqolloon beektan yoo ta'e abiddarra kaa'ame xiqqooshuma yoo ture ni gaaggola jechuudha. Akka nu jalaa gaaggole ni jalaan banne fagaa xumuramutti haaluma kanaan waliin dhoofna jechuudha. Abiddarrattillee garuu abiddarra yoo guutan immoo sirriitti jalaa xiqqeessuudha qabaattu abidda jechuudha. Maaliif ni gubata waan ta'eef. Egaati baay'ee abiddarra hin tursinu akkuma daakuun boqqolloo sun nu furdisuudhaaf jechuudha. Lafa kana furdateetiin jira. Baay'ee kireemii fakkaata jechuudha. Hedduu namatti tola. Egaa abiddarraa baasnee booda ganu qortu ennaa erga qorree booda immoo finne isaanii keenyatti ni naqanna jechuudha. Haaluma argitan kanaani. Egaati kana fakkaata jechuudha. Hedduu kan namatti toludha. Dhugaa baay'ee tokko dasti kan nama zadhoodha jechuudha. Egaa sana booda zayituun yoo qabaattan akkasuma immoo zayituun yoo qabaachuu baattan zayitiidhuma rifeensa keessanii fayyadamtaniin haala kanaan maankaa tokkotti buustanii waliin dha'uu dandeessu. Yoo immoo zayitii sigitti gochuu baattan dirqamaa miti jechuudha. Rifeensi keenyas caalatti akka nu laafuuf waan barbaachisuudhaaf zayitii kan itti dabalu zayituun rifeensa keenya baay'ee bareeda akka ta'e akka hunduma keessan beektan jechuudha. Coconut oil illee yoo qabaatan itti gochuu dandeessanii. Almond oil yoo qabaatan itti gochuu dandeessanii. Wantoota zayitii rifeensi keessaniif nu barbaachisan jettanii mana qabdan hundumatti gochuu dandeessu jechuudha. Garuu sun baay'isan xiqqeessan itti gochuu dandeessan warroonni immoo zayitii hin qabne illee itti gochuu dhiisuu dandeessan jechuudha. Egaati erga guutumaan guututti waliin dhoofnee wal fudhate zayitiidha wal fudhatee booda kana fakkaata jechuudha. Haaluma argitan kanaani dhugaa kan baay'ee namatti tolu akkasumas rifeensa keenya lasalasisuu rifeensa keenya kan jajjabaatu akkasuma qardaddi kan jiru caafin isaa kan horkaa caccabu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Hundi keessanii yoo itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati haala kanaan qopheeffannee xumurreetiin jirra. Rifeensi keessanitti dibattanii keessa rifeensi kan keessanii guutuma rifeensi keessanitti dibattanii sanaan booda beestaan shanfantanii sa'a tokko yookiin sa'a lama booda dhiqachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma fedha keessanii haguma ofirra tursiisuu barbaadan tursistanii dhiqachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma yeroo kamiititti iyyuu shaampoo fi kondiishinarii keessan fayyadamtanii dhiqachuu dandeessu jechuudha. Sa'a tokko gadi osoo ofirra tursiisuu baattanii garuu bareedaadhaan sinan jedha. Egaati viidiyoon irraa qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. YouTube keessa subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Ijoollee Oromoo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Lafa nagaa oolan isinin jedha. Egaati YouTube keessa subscribe gochuudhaan jajjabeessa. Turtiin keessa turtii gaarii isiniif haa ta'u isinin jedha. Hanga ammaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatooma.